Baga bacaqii gannaa dabartanii booqa birraatti nagaan baatan isin jedha. Baankiin Gadaa. Bara haaraa kana hojii eegaluudhaaf qophii barbaachisu hundumaa waan xumuree jiruuf baankii Gadaa wajjin akka hojjettan affeerraa isinii goona. Baankiin dhaloota haaraa Baankiin Gadaa bara haaraa bara 2015 qabeenya humna namaa ga'umsa olaanaa qabnuu fi teekinooloojii ammayyaatiin fayyadamnee tajaajila faayinaansii hawaasaaf dhiyeessuuf qophii hunda xumuruu keenyaa fi baankii biyyoolessarraa hayyama argachuu keenya yoo isinii ibsinu gammachuudhaan Baankiin Gadaa mul'ataaf ergama isaa dhugoomsuuf abbootiin aksiyoonaa kaffaltii guutuu hin raawwanne kaffaltii guutuu akka raawwatanii kabajaan waamicha keenya dabarsina. Kaffaltii raawwachuuf lakkoofsa herreega haaraa maqaa Baankii Gadaatiin Baankii Daldala Itoophiyaa, Baankii Oromiyaa, Baankii Awaashii fi Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatti banamuusaa isin beeksifna. Bara haaraa kun bara nagaa, bara gammachuu, bara guddinaa akkasii ta'u isiniif hawwina. Baankii Gadaa, Baankii dhaloota haaraa. Ayyaana gaarii.